السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت الدفتوت كبجمتوت كينيا جرتو بكجراتن بكسين جرتن هندنا كينيا جراتو فيا كيسني نجا كيسني سنين جتشا أروانتني سنين كبدت في مالي يوجتني واي فيديو جارتنا جد إنقد قد است هرقتني جرتن جئت هيادا ورنا رجني لي أكشانا لحجي رسين تاني إلى التنا سمانين سنغافت أجتشودا وانت شينقد است dhugaa baay'ee waan nama jaabsisu baay'ee waan salphina waan nama salphisu waan nama qaanisu tokko jechuudha. Maaliif ishiin dhugaa rabbii ani intala sana baay'ee na jaabsifadha. Durallee baay'ee ishii jibbasaniin jedhee ture viidiyoo duraa irratti illee dhugaa rabbii ani baay'ee amma ishee jaabsifadha jechuudha. Maaliif dubartii cimtuudha. Dubartii akkanaa rabbinaa baay'isuun jedha. Namoota akkajii kanaaf dubartoota akkanaatu isaaniif ta'a. Dubartoota akkanaatu isaaniif mala. Dubartiin kun cimtuudha jechuudha baay'ee cimtuudha akka kiyya baay'ee gara laafetti miti maal miti baay'ee jabduudha jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee natti toltee jechuudha ani silaa masaanuu kiyya jedhee ishii jibbuu qabaayu miti ani ishiin jibbu baay'ee ishii galateeffadha baay'ee ishii ajaa'ibsiifadha isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya salphina hojii hunda gadi goortee akkasitti miidiyaa irratti gadhiiste jechuudha. Ajji faana wallolanii ni manabaya akka dubartii manabaya mana sokke baqa biyyuma kanaayyuu deema jedhee dubartii bira dhaqee jechuudha dubartii bira dhaqee achitti manatti dubartii akka waan dubartiin isa fuute mana dubartiitti galee jechuudha kunuu salphina guddaadha jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa dhiirri akkasiif kabajaasaa xiqqeessee dubartii biratti garuun qaanii guddaadha. Maaliif dhiiratu nama fuudha malee dubartiin nama fuutu. Ajjiin immoo qaaniin beeku waan ta'eef deemee dubartii biratti galee jechuudha. Dhiirri waan hin goone tokko godhee aadaa cabsaa jira jechuudha ajjiin hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa dubartii biratti garuun qaanii guddaadha. Rabbi ishee eebbisu intalli kun otoo ishee fuudhuu baate misxirri kun hundi waliin bahu jechuudha. Waanuma duraan godhaa ture anillee nama hiriyoota kiyya biran bule ajjeesa bulte hiriyoota kiyya biran bule inni daamanan bulu dubartootuma bira deeme bulaa jechuudha. Anillee bultis nan hojjedhaa baqa boqonna torbeetiin bakka inni buluun beeku jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Guyyaan hangalu sana qofa mana bula jechuudha gizee sana natti fakkaata akkanatti fakkaatutti inni har'aa miti kan barate hojii kana jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa namni tokko hojii waanuma dura barate malee har'uma lafaa ka'ee waan akkasiin baratu jechuudha har'uma lafaa ka'ee dalagaa kanan baratu jechuudha isiniin hordoftoota kabajamtoota kiyyaa ajjiin ofii isaatiif xiqqeessee jechuudha ajjiin cubbuu irratti hojjechaa ture mucayyoon kun jaartinsaa kuni gadi baasaa jirti galatoomtuu ulfaattoo kabajamtuun isiniin jedha dubartii akkasii rabbinaa baay'isu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kuni hojii har'aa miti kan ajjii jechuudha yeroo nafaana jirus yeroo aniif inni wal fuunee jirus hojii kanuma hojjetaa jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani guyyaa meeqajjii dubartii faana qabee mana biraa miti ammallee mana nama biraa deemee mana dubartii deemee gizee biraa immoo manuma fidataa jechuudha yeroo nan hojii dhaqee jechuudha jaarsa kiyya jedhee isaaf oksee akkasitti wajjin jiraachaa ture malee baqa borfooyaa ajjii dhiisi jedhee mana sumatti gorsee dhiisa malee waan akkasitti deebi'een jedheen gorsee dhiisa malee ajjiin har'aa miti waan akkasii kan barate jechuudha mucayyoon kun immoo biraan hafne inni biyya namaallee hin beeku jettee biyya biraallee hin deemne jettee namaan hordofsiiste bakka inni dhaqe hunda bartee akkatti dhattee saqaanesitee jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa akkatti dhattee salphistee jechuudha kun salphina guddaadha akkamitti booda inni oluma baay'ee ija guddinyoota isaa ija fira isaa akkatti inni ilaalu ani hin beeku jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa ajjiin sajjammaan inni qaanii hin beeku hin qaaneffatu dhagaatti ija godhatee jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa inni waan barbaadellee yoo ta'e annan galchuu jechuudha waanuma barbaadellee yoo ta'e annan galchuu maaliif baqa anajjiirraa garaa kutadheera jechuudha ajjii waan hundaan caala isa jibbeeraa jechuudha amma waa'ee daa'ima kiyyaan natti jira malee waa'een ajjii natti hin jiru ajjiin akka barbaadeyyuu yoo ta'e nan galchuu rabbiin haqa kun deebisaa jira jechuudha kan inni isaa gadi qabee isaa dhoksee baqa isa kabajee jedhaa ture amma mucayyoon kun dhuftee ol babbaasaa jirti jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa mucayyoo dheengaddaa sana mucayyoon dhaqee dubartii sana biratti galee aniif ishiin dura wal beennaa jechuudha
ani fi mucayyittiin walittiin dhufnu malee wal beeknaa sirriitti wal beeknaa jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ishiinillee sirriitti na beekti anillee sirriitti ishii beekaa jechuudha osoo inni akkas na godhaa beektu osoo jaarsa kiyyaatti beektu akkamitti shumtuu dhiira kana manatti galchattee jechuudha akkamitti hajjiidhuma manatti galchatti shumtuu salphattuu wayiti malee shumtuu nama kabajaa hin qabnee wayiti malee akkamitti dhiira jaartisaa akkas godhaa ture hin beektu iccitii hundaan beektu waan ta'eef akkamitti summa wal galchatti ana wanti kun na qaqqaban jettu wanti kun anarras boruun gaan jettu akkamitti wal galchatti jechuudha ishiinis dhiiruma ta'eef bakka oluma galchatti ajjiin immoo dubartii biraa nafu waan ta'eef dubartii biraa ajjiin nafu ishiin maal ishiin ittiin waan tokkotti dhagaamu waan na godhaa ture waan tokkotti dhagaamu akkamitti isa kana wal galchatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isa yoonna jaartiin ajjiin kun gaafattu ani caaltuu beekamaati maal taataaf yeroo jettuun jaarsa kiyya yennuun an caaltuu beeka malee sin beeku jettuun caaltuu kan beektu caaltuu akkas godhaa beekti akkamumatti dhadheetti dirmiti jechuudha akkamumatti ana akkas godhaana beekti akkamumatti dhadheetti wanni jettiin isiniin jedha dubartii biyya kanaa dhugaa rabbiin ajaa'ibaa jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maaliif yoo dubartii tokko jaarsa faana wallolanii addaan ba'anii yoomuman itti heerumaaf hariifatu jechuudha yoomuman jaarsa kana qabadhaaf fiiguu jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya baqa akka waan dhiirri kan biraan jirre dubartoonni ani hin beeku nagarramuu jechuudha dubartoonni biyya kana maaliif yoo tokko gadhiisanii fiiganii uumatti dirmuu jechuudha eenyummaa isaa osoo hin beekin maalummaa isaa osoo hin beekin jaartii sana faana akkamitti adda ba'anii osoo hin beekin dhaqaniituma itti dirmuu jechuudha maaliif ani hin beeku dhiira dhabame ta'ee ani hin beekummoo ta'ee namichuma jaartii gadhiise sanatti mi'aa ta'ee hin beeku isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ajjina na gadhiise malee jaartii biraallee hin qabaa jechuudha osoo inni jaartii qabu dhuftee osoo eenyummaa isaa hin beekin maalummaa isaa hin beekin itti dirmitee jechuudha jaartii qabaa hin qabu eenyu faana jira osoo hin beekin fiddee jaarsa manatti galchattee jechuudha jaarsaan itti fiddeetuma dhiiruma ta'eef manatti galchatanii isin dubartoonni dhugaa rabbii waan akkasirraa dhaabadhan isiniin jedha eenyummaa isaa ilaalan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ajjiin nama mana hin beeku jechuudha nama hin beeku nama erguma naniif walitti dabalamne nama 7-8 fuudheera jechuudha gaduma qabaanis kan ol baanis jira isiniin jedhan jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa maal ajjii damma wayii qabamu waan mi'aawu wayii qabamu sukkaaramu maal ajjii namti kun himee dhugaa sinna ajaa'ibduu jechuudha baay'ee na ajaa'ibduu anillee dura ajjii yoo ta'e ajjiidhuma san dalaganni kana ajjiidhuma isaa akkarree daaraa keessa gangalattuu mana keessa gangalataa oolu kana gabbayii yoo hojjedhu hin hojjetu ajji gabbayii kana naa godhu yoo jette siif hin godhu maaluma isaa isinitti tole maaluma isaa jaalattan isiniin jedha bakka ajjiin amma yeroo sana mana sana bahee miti baqatee bahee miti achi bahee immoo yookiin kan biraa bira jira jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ana malajjii waan hin beekuu fi amalajjii akkasii isiniin jechuudha yoo achi bahee amma immoo kanuma biraa bira deebi'ee dhaqaa jechuudha warroota akkas gootanii dubartoonni akkas gootanii dhibeellee sodaadhaan isiniin jedha ajjiin nama meeqa faana jiraachaa jira bakka namni qulqulluu miti namni hundumtuu qulqulluu miti isiniin jedha akkuma wanni jiru dhibeenis jira kanaafuu of eeggadhaan isiniin jedha dubartoonni akkas gootanii irraa of eegan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dhiirota baay'eetu jira biyya kana keessa dhiirota dalagatanii dhiirota kabaja qabanii baay'eetu jira maaliif ajjiin kun dubartoota walitti sassaabaa jechuudha maaliif ajji kan akkatti jaalatan anna dhibee jechuudha dubartoota yoo gaafatellee indidanii jechuudha maaliif akka ta'e maaliin akka tokko rabbiin kun haa beeku ani hin beeku jechuudha icciitiin ni qabu ani hin beeku jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani biyya kanatti dhiirota baay'ee nu beekaa kan osoo fuudhiin amma saati kana jiranii dhiirota gadi je'anii hojjetatanii jiraatanii of danda'anii jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isaan akkasiin laalatanii isaan ittiin heerumtanii maaluma irraa fuutume ajjii kanarra maaluma isaa laaltanii akkatti wajjin maraatun isiniin jedha ajjii wajjin hin maraatinaati kan isinii ta'u ilaalladhaati itti wanni je'a malee nama kana faana wanni je'inaan isiniin jedhaan ciise gangalachuu ciise birrii dubartootaa nyaachuu malee ciise dafqa namaa nyaachuu malee ofuu hin dandeenye jechuudha ofuu hin dandeenye sin danda'a miti sin sossobee ajjii waan hundaa sinitti sobee sinfaana jiraachuu yaada sin harka birrii keessan fuudhuu yaada kanaafu
ajjirraa of qusadhaan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa intala akka jettutti akka odeessitutti doolara guddaan hin hojjedha, birrii guddaan hin hojjedha, haruusa ajaa'ibaa kanatti godhee tan si fuudha jedheetu ishii sobaa jechuudha. Of sobuu dhiiseetu ganaa nama sobaa jechuudha ajjiin. Nama san beekne kana sobaa jechuudha. Nama san beekne hin sobaa jechuudha. Kanaafuu ajjirra of qusadhaan isiniin jedha. Ajjiin kun nama birrii ammanaatiin hojjetu fakkaata. Namicha kana kun an beeku garuu akkatti isinitti sossobuu jechuudha. Nuti hin sobamna warri dubartii. Maaliif waan xiqqoodhaan nu sobuu jechuudha warri dhiiraa. Garuu ajjiin namuma birrii guddaadhaan hojjetu fakkaata. Inni malkiisaa kana ilaalanii furdina isaa kana ilaalanii nama birrii guddaan hojjetu fakkaata. Ajjiin immoo garuu waan taa'ee nyaatuuf malee nama birrii guddaan hojjetullee miti, nama hojjetullee miti, akkuma harree gangalataa oolaa jechuudha inni. Kanaafuu hin shawwadamiin isiniin jedha. Inni qabadhee dhufeellee dhimma ajjii miti. Inni isaa waan na galchuu miti jechuudha, waan na ilaallatu miti. Kanaan boodaniif ajjiirra waan tokko hin qabuun inni nan qabadhee dhufe waa'ee daa'ima kootiiti jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wanti nan barbaadu amma waan daa'ima kiyyaa malee waa'ee ajjii nan galchuu akka barbaade yoo ta'e illee qilee barbaadan illee yoo bu'e ana wanti na galchuu hin jiru jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya daa'imni kiyya kanaa deebitu du'aa naa godhaan isiniin jedha. Du'aa keessaniin na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Amma hin danda'een anillee biraa namnee jaluma deemuu jira jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa karaa seeraatiin jechuudha. Baqa karaa seeraatiin dafeellee wanti nama dhumatu baqa har'aa borusiin jedhu oliif gassi wanni jedhu jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa du'aa naa godhaan isiniin jedha. Ana qofaallee miti jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa sabboontuullee amma mana wajjin rakkachaa jirti. Baay'ee tokko na wajjin cinqamaa jirti jechuudha. Bakka nuti hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadha kabajamaa isiniin jedha. Warri mana kiyyaa faaraa taatan maatinaaf ta'an isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.